Abajo. Horma goromsaan simu daadoo horma goromsoora. Igaluutaa. Tiittitaa. Tiittisaura. Buuruutaa. Ammoo buuranitaa. Deebanuu gosaa ta'a. Deebanuu gosa bulche. Adoo siiraagee raaga. Waan fechuuf argata. Amma wanni nu amma dhumneef amma muudaa dhum. Muudi kun muuda goona jedhanii odiitu muudan. Qaalluu kayyoo muudaa dhufani muuda kan looniin muudan. Loon kun raadanii muudaa jibichaanii muudaa. Nami kun amma nami duraan qaalluu kan muudee dabreellee ni jira nami har'a muudellee ni jira nami duraan raadaan muude har'a jibichaan muude. Nami duraan jibichaan muude har'a raadaan muuda. Ha duraan hin muudin immoo raadaaf jibichaallee haa ta'e qabatee dhufee muuda. Har'a muudee alqabanii muudee guyyaa sadii arboora dura naqataa arbooraadha. Kunoo haam simannee kartur dhaabannee eeguu jirran warra muudee dhufuu qaalluuni meedicha fudhataa meedicha kun ka jibichi miinyaati qalloo waayyuu jedhaniin boritti. Jiruu hura fudhata. Jiruu huraa jedhee kan kennaniif yaa qumbii kennaniif qaalluuni wayaada keeyyata hallachi firraa qaba yoo muudani yoo qumbii kennu hallachisaa lama miinyi keeyyata nyeenci keeyyata waan akkana firraa qaba. Kan abbaa gadaa Booranaa Horaa Jaarsooti. Muuda barii tana nagaan qaalluu muunne obbaafanne amma galuu jirra. Harmaayoo galan amma loon maxxaarrii qaqalchee maxxaarrii dhawata. Maxxaarriin nami qaroo dambuliin maxxaarrii jechuun tan. Muki kun ni waddeessa. Waddeessa kan irraa maxxaarrii dhawate. Tun qalloo waayyuu jedhan qalloon tun. Loon maxxaarrii hallee qallee yoo keessa baanu galmi dhawaa maxxaarrii itti taana. Galmi dhawaa maxxaarrii kun akkuma galma gadooma ka duraanii jiloota guyyaa 10 jilatamanii jiltan keessaatti ijaarri galma guyyaa 3 dhibaayyuun 3 dhawaan 2 walumaa galaatti guyyaa 10 jechuudha. Guyyaa 10 jechuudha. Tanirraalleen jilti ittaantu jilgalma dhawaa dhaamsa. Tunam dhaamsa gooroo jechuudha. Gooroo filaa obbaafatte ammallee gar ilma dabarsite jechuudha. Gooroo dhaamata gar ilmee ta'elleef hin dhaamte jechuudha. Ifilaa obbaafatte ilmee ta'elleef hin dhaamte. Yoomammaa ardaatti ciicoo dhibaayyuu dhaamnu akaakuun si dhaaba dhaaba, aabboo si dhaaba dhaaba, alleen si dhaaba, ilmi kiyyalleen ga'e si dhaaba. Agarte akka aadaan tuniin dhaloota dabartu ifi obbaafatte hin ta'ettu kasii gooroo dhaamattaa jechuudha. Sulle irraanii dabarree gurran dhala keessa baalli kenneen. Guyyaa har'aa jilmuudha qaalloo odiituutti gaggeeffamuu jira. Jili kun baalli gadaa Booranaatiin dur jiloota gaggeeffaman keessaa isa tokkodha. Muudi kun har'a qofaa miti. Egaa akka aadaa Booranaatti gadaan qaalluu muudaa. Qaalluun immoo inni eebbisaa. Kanaaf eebbi kan fudhachuuf yaa arbooraarraa yaa arbooraa sitti argame waan aadaa guutuu qabu guute. Ji'oota gurraan dhala keessatti Booranii baalli guddaa geggeessaa. Baalli kanarratti uummatni Oromoo hundaa odoo nafin areeroo arda badhaasatti argamuudhaan koottaa waan dassaa aadaa dassaa kan aadaan gaftichaa walirraa barannu waan ta'eef jilna duraa obbaasaa